biraa deemti. Maatii ati isii diigamtuudha gama fuula rabbii biraa deemti. Irruma diigamaa deemti malee namni si duubaa jaaru hin jiru jechuudha. Manammoo aboo obboleessa keenya tokko akka dur wajji nyaannee tokko amma isin tiktook irra gargaarsa walii guurtan kana walii guuranii mana walii ijaaruun ni jirti. Wal dandamachiisuun ni jirti jechuudha. Kanaaf gabaabinaan namni gatii maatii beeke wareegama barbaachisu hunda leenja'uufis dubbisuufis barachuufis akka maatiin isaa ni'maa ta'e akka maatii wajjin nagayaan jiraachuun irra guddoo ni'maa ta'e namni kana hubate waan barbaachisu hunda baasii isa gaafatu hundatti baasee leenjii ta'us leenjii barbaachisus fudhatee waan barbaachisu hunda godhuudhaaf qophiidhaan jaa hundumaafuu yaa rabbi qaalommina maatiidhaa san dura nama jecha amma asitti dubbannee kana itti fayyadu akka reefoo Allahumma ja'alni awwala al-aamiliina bimaa aqul wa awwala al-muntafi'iina bihi sawannin irraa jee nabiratti an akka kiyyatti jireenya kiyya keessatti wanni maatii tiyyara nabira qaaliin jirtu. Kanaaf maatii tiyya saniif wareegama barbaachisu hunda kafaluun na barbaachisaa jeetii yaada. Ustaaz Najjaash gaafii ati na gaafatte dheeressullee si deebise jeetii yaada. ما شاء الله أصلا بريدة خنا جدو سينو فدو مال رأي ديرو سكالين نديمو جدو سنجرا وقسمه إنسان كذي سنجافي كافتن علمي ميوكو كذي شيء كذا ميوكو ده أيوة أصلا ديمو جرا أما شراي كذي شيء نفتح كذي وند ميوكو علمي غين جرا خنيا شيخ خنيا كلتي دان هاسو بريدا خنا عدان جواب سو فدو شيخ ما هو الزواج وما هو الزوجة والزواج ما هو الزوج والزواج والزوجة لا البلتي يجتم مال هذا مناجة يجتم مالي أبا مناجة يجتم مالي شيخ ما شاء الله قافي بريدو نقافته واسدي أفان رباتي زواج الزوجة والزوجة الزوج والزوجة أفان رباتي ما زواج يجون والفودو يجو سني زوجي نمو أبا مناتي زوجان هذا مناتي جتشون بكر راجامه زواج جتشون كندي جتشو ما يصير لجوتو خان كندي كنديسيتو في كنديسا يجون أكما أفان كينيا توبر جارتي في جارسا جتشون جارتو دافي إجارة جتشو أبا منا بولتي جارا هاتي مناتي بولتي جارتي جري لجوتو جارتو جتشو أبا منا جارا دا هاتي منا جارتو جارما يجتشو namni tokko ma afaan oromootti bar fuudhee ogaa jaan namni keenya hedduun beeku namni fuudhamu seera fudhate jechuudha manguddoon oromoo namichi kun seera ittiin bulan san fudhatee intaltini seerumtee jechuun heera fudhattee jechuudha yookaan heerumuun sun heera jechuudha waan heeraati waan hin jirree miti jechuudha walitti immoo ogaa walitti deebisne ogaa keessatti xiinxallee laallu bultii wanni jaan zawaaj jechuun mana barnootaati jechuun ni dandeenya bakka namni sodaa rabbii itti baratu bakka namni amala gaarii itti baratu bakka namni maatii fi itti leenjisee akka reefu ustaaz Najjaash dubbate sanitti mana barnootaa ka sadarkaa duraa jechuudha bakka dhaloonni itti leenjifamu jechuudha gaafa maatiin leenjee dhaloonni leenjee gaafa dhaloonni leenjee hawaasni leenjee gaafa hawaasni leenjee ummanni guutuu leenjee jechuudha hatta amma amala gaarii waan jaan kana waan nuti illee akka ustaazotaatti yookaan akka sheekaniitti yookiin akka darasaatti dubbachuu illee namatti ulfaattu bultiin madarasa yoo jennema wannichi keessa baratamu maalii yogguu jenne sodaa rabbiiti. Amma immoo wannichi keessa godhamu sodaa rabbii san diiguudha. Wannichi keessa baratamu akhlaaq amala gaariidha. Amma immoo wanni namni hojiin agarsiisaa jiru amala wal balleessuudha. ولما أنت كتوكو كجا من أراد أن يعرف أخلاق الإنسان فلينظر إلى معاملته لأهل بيته جان نمني عملا نما تقوي بروفني أكا إن التماتي ساتي وجنجرات وحالادو الكان نما درتي أداتو أصون تاني
onnee namaa keessatti ilkeen alatti hawaasa biratti addaatu osoo hin taane maatii kee biratti amala gaarii qabaachuu jechuudha. Namni nama alaa gaarii fakkaachuu alatti nama gaarii fakkaachuu ni danda'ama. Mana keessatti immoo amaluma gaarii san akkasirraa mul'atu akka warri kee amala gaarii qabda siin jettu yookaan abbaan manaa haadha manaatiin amala gaarii qaba ju'uun san godhuun baay'ee namatti ulfaata. Abbaan manaatii fi haati manaa barsiisota amala gaariiti. Haati manaatis abbaa manaa amala gaarii barsiifti. Abbaan manaatis haadha manasaa amala gaarii barsiisa jechuudha. Namni alatti gaarii ta'uun yeroo hundaa ulaafaadha. Ammoo mana keessatti gaarii ta'uun beeki salphaadhaa miti. Mana keessatti gaarii ta'uun salphaa miti. Alatti gaarii ta'uun salphaadha. Kun waan namuu godhuu danda'u. Ragaan kanaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahih keessatti akka jee khayrukum li ahlii waana khayrukum li ahlii caalaan keessan wanni isin itti wal caaltaniin maatii keessan bira caalaa ta'uudhaan anuu wanni isin caaluun maatii kiyya birattiin caalaadhaayin isin caalaa je namni abbummaan fedhe jechuun namni mana isaa keessatti bineensaa kayoggaa inni mana ol seene namni dheessu ijoolleen dheessitu haati manaa dheessitu kayoggaa inni biraa bahe gammadu maatiin isaa gammadu hoggaa inni manaa gabbee jechuudha. Hoggaa inni mana alaa dhufe maatiin rifatu namni kun amalatti zeero waa takka kitaabni tokko katti ilaalanii hin jiru manguddoon tokko ka gaafatanii hin jiru hadiisni kun qoftii waan kana akka gaarii jala sararee fixe jechuudha. Mee waan tokko isin haa kaasu ayata tokko rabbiin quraana keessatti waa'ee bultii yoggaa hibu hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna jedhe. Maatiin keessan haati mana keessanii isiniif uffata isiniis haadha mana keessaniitiif uffataa je mee walii uffata jechuu kana halaallu. Shariin quraanaa hedduun ayata kana gizee fassaru yoo laaltan uffata jechuun kun asraarri balaagaa ayata kanaa yoo bal'ifnee akka gaarii keessa laalle ilmi namaa wanni hedduu yeroo hedduu isaan addaan hin baane uffata isaati jedhan biyyatti gandatti isaa fayyaa isaa dhukkubsataa isaa gammachuu qabu isaa gadda qabu yeroo hunda wanni addaan nama si wajjin addaan hin baane maali uffata keeti. Kanaaf rabbiin haadha manaatii fi abbaa manaa isin walii uffataa jee jedhan akka Oromoon ogummaa maaktu jaarsaa jaartii waliif kafana jedhan jaarsaa jaartii waliif gaachana jedhan jaarsaa jaartii waliif iccitii boqonnaa qalbiiti jedhan. Iccitii boqonnaa qalbii waliiti jedhan. Ayata kana mee waan takka takka waan ammana mul'atu isiniif haa keessaa himu. Uffata keessa wanni namni yeroo hunda addaan isaanii namaa wajjin addaan hin baane uffata jenne gaddaa fi gammachuu keessatti biyyaa fi imaltuu keessatti rabbiin hoggaa isin walii uffata jiru haati manaa keessanii firaasha keessan hin jenne abbaan mana keessanii firaasha keessan hin jenne firaashni hayata keessatti yeroo muraasa qofa si hojii jiraata gizee dadhabdee galte qofa irra rafta akkasii miree uffanni immoo galgalaa ganama bakka hojiitti imaltutti gandatti yeroo ati aara qabdu yeroo ati gadda qabdu yeroo ati gammachuu qabdu hogguutu akkasii hojii addaan hin bahu jechuudha. Akkana jechuun jaan edaanuu bultiin hiriiroo qaamaa qofaa miti hiriiroo ruuhee hiriiroo ilaalchaa tarahamataa baqaan namni kun waan addaan bahuu hin dandeenye jechuudha. Gama biraatti yoo laalle uffata jechuun satriidha. Uffanni nama sattara. Haati mana keessanii isiniif kafana jechuun isinii satriidha jechuudha. Abbaan manaatis haadha manaatiif satrii haati manaatis abbaan manaatiif satrii. Akkana jechuun eebii walii akka namni waliin akka namni agarre wal sataran jechuudha. Arrammoo addunyaa tanarratti yoo laaltan namni akkaan eebii walii baasu sadarkaa tokkoffatti abbaa manaatii fi haadha manaati. Uffanni kee yoo gu'ati qaamatti uffattu bakka hundatti uffattaa bar bakka eebii hundatti bootaa eebii hunda uffatumaa irra jiraa mire yoo madaa arke yoo waan hin taane arke waan akkanaatiin arke yoo dubbataa uffati haati manaa akkasii abbaan manaa akkasii jechuudha. Nama tokkootu seenaa takkaan asirratti isin himaa jaartii nama tokkoo dhukkubsattee if jiraachisuu dadhabdee booda namni hedduun maaliif hin fuunee jedhaniin isaan. Oguusan akkam jee deebisee beektaa كيف أترك من سترت فقري وربت أولادي
وشاركتني شبابي نما هيوماتي ينادويس خيلمانك يناغدس خيرو دردر ما سنوجي انجراتي أكمتين إيسا جيتي hanga lubbuudhaan isiin jirtu isii khaddameetumaan isii jiraachisaa jee hanga isiin duututti akkas jiraachisaa ture jaan amma namni kun maali hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunnaa san akka gaaritti hubatee namatti amane jechuudha. Kanaaf haati manaa abbaa manaarraa waan feete yoo agarte wajji jiraatanis addaan bahanis eebii isaa takka dubbachuu hin qabdu. مال النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيخيست إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرحمة نما ربي برتو يا قيامة أبا مناتي في هذا مناخ وججراته إجتي وليه موجي إجتي ولي باسو انت لا إجتي أبا منا هاسويتو أبا منا انت لا إجتي جارتي ساها سوجتو خنافو أفتا جتون أكسي قبل براتين أفني خبجاد أما يروح ما خيسي جلو خان خيستي وفني خبجة بيكمال يروح ما تكلم وفني خبجة هاتي مناتي سبا مناتي خبجة بريد منا خبجة هاتي مناتي يسني وفته يجون يسني خبجة على جيجو أبا مناتي يسيدا خبجة على جيجو مال جت أورمون وقوم أخمقت بولتين قارين بكنا منتي الأخت بكنا منتي بقط بكنا منتي جمدو يت أورمون وقوم أخمقت خناف وفته يجون سن nama kabajaa addunyaa tanarratti waliif kannu jechuudha. Nama gama biraatiin uffanni oowwa sirraa dhorka, qabbana sirraa dhorka, jaarsaa jaartiinis akkasii jechuudha. Waan afaaniin illee dubbachuu illee namatti ulfaatu. Jarri kun gizee haasawanuu qabbantiin ajjabeessite namni kanaan akkanatti haasawaa mire. Jaartiin gaariin jaarsaaf dahoodha jaan. Abbaan manaa gaariin jaartiif dahoodha jaan jaartiinis jaarsaa dahoodha jechuudha. Gama biraatiin ta macarrashaa ta dhumaa jechuudha. Uffanni rabbii wanni haati manaa isiniif uffata abbaan manaa isin walii uffata wanni jeef waan uffanni raahaan amma namni hojjetu gizee hojjetee mana galee uffata hojii kana firraa lafa kaayeeti uffata raahaa kajaan uffata. Haati manaatis mana keessatti abbaa manaatiif raaha abbaan manaatis haadha mana isaatiif raahaadhaa jechuudha. Namni Oromoon akka jettu gizee maqmaqtu namni jaartii raaziyaa qabu nama dachii masloo qabuu jetti. Namni immoo jaartii gaarii hin qabne akka nama dachii hattaa yookiin dachii dhallaa ittiin Oromoon dachii dhallaa qotuutii jedhan nama dhagaarra qotu jechuudha. Kaan ammoo nama dachii masloo qabu beeki gaanuti baadiyyaa dhalanne irra caalaa waan namni walii himuuni ooyiruu sanii beeki. Kanaafuu namni gatii uffataa beeku. Gatii jaartii ni beeka. Namni gatii uffataa beeku. Gatii jaarsi qabu ni beekaa jechuudha. Gama biraatiin uffanni yoo wasakhaame yoo akkas jechuudha. Wal sattaran irrina walii guutan waan walirraa irrate hundaa'u waliif godhan jechuudha. Kanaafuu waa'ee uffataa kana keessatti namni tokko yoo huccuun irra baqayte imma yookaan huccuun irra wasakhoyte maal gootaa itti yoo gaafatte ta dhoote ni hodhata ta xurooyte ni dhiqata malee ciree yookaan akka biraa godhee hin darbu mataarraan naanneeffatee hin darbu jechuudha. Kanaaf guutumatti bultii jechuun bultiidha jechuun jaarsaa fi jaartii jechuun jaaraa fi jaartuu jaarmee jechuudha. Zawaaji jechuunis jaarmee jechuudha. Jaartiin jaartiidha. Jaartuudha jaarsinis jaaraadha. Ustaaz Ibsaa wajjin osoo deemu jirru jecha tokko guyyaa tokko waliin kaafnee dubbanne jecha kanaanin si xumura gaafii teeti. Bultii keessatti irra caalaan amareefu awwala irratti bultiin mana barnootaatiin jedhe. Mana barnootaa keessaa wanni bultii keessatti akkaan baratan hooggansa. Hooggansa. Hooggansa keessa dhugaa dubbachuu jira. Amala gaarii qabaachuu jira. Walii obsuu jira. Haqa dalaguu jira. Amaanaa qabaachuu jira. Rahmata qabaachuu jira. Hikmaa qabaachuu jira. Wanni kun hundinuu bakki namni itti dhuubee tolchee itti leenji'ee gabbahu mana keessa jechuudha. Namni Oromoon dur naman fuudhin hooggansa tokko illee irratti hin gootu.
amma gaa namni beekirra guddaan akkuma fedhe jiraata masmaras gadhiisee waan jiruuf hooggansi dhugaa bakki inni itti baramu mana keessatti bakki lubbuu fi itti qabuu dandeessu bakki fedhii fi itti qabuu dandeessu bakki itti obsa irratti leenji'uu dandeessu bakki itti haqa dalaguu irratti leenji'uu dandeessu bakki itti jecha gaarii namaan ja'uu irratti itti leenjitu bakki itti namni nafsiyyaa guutamee karaa biraa deemuu danda'u mana keessa akkana jaanna gizee dubbatan salaftoonni man ahsana qiyaadata nafsihi kaana aqdar alaa qiyaadati usratihi jaan namni if hoogganuu dandeenyaan maatii isaa hoogganuu dandeenya namni maatii isaa hoogganuu dandeenya hawaasa hoogganuu dandeenya jaan jecha ustaazii isaa wajjin osoo deemu jirru min firaashi zawjiyya ilaa idaarati dawliyya firaasha bultii irraa ka'ee namni laal jecha kana qaceelloo qalbeeffadhaa jecha hayyoonni jaan akkanuma beekamaadhaati min firaashi zawjiyya ilaa idaarati dawliyya namni waan hooggansa jaan bakkitti qara'ee gabba'u mana isaa keessa haqa dalaguun achii gabbaati dhugaa dubbachuun achii gabbaati obsa qabaachuun achii gabbaati waliirra dabruun achii gabbaati lubbuu fi nafsiyyaa fi tana qabuu danda'uun achii gabbaati namni hannitiin isa wanni hundichuma keessaa gabbaati khiyaanaanis zulmiinis amma oguun leenji'uu juu beeki kara biraattis jalliniinis achuma keessaa gabbaachu maatuma keessaa gabbaa kanaaf hedduun dheeressa jeetii yaada ustaaz Najjaash bultii jechuun jaartii jechuun jaartuu jechuun jaarsa jechuun jaaraa jechuun zawaaj jechuun ammoo qindii lamaan jechuun namni addunyaa tanarratti waan ilmi namaa ittiin jiraatu keessaa tarra guddoodha shariika jiruu qabaachuudha shariikni jiruu haadha manaa malee hin jiru shariikni dhugaa haadha manaati shariikni dhugaa abbaa manaati warra iccitii walii dhoosu warra garaa fi ol garagalchee wal garsiisu warra wal dhugaa ilmi namaa kun keessi isaa kun bocola namni guututti sii gammaduu danda'u kayoo ati gaddite guutu sii gaddu kayoo ati gammadde guutu sii gammaddu yoo rabbi sii qaceelche haadha mana keetiiti abbaa mana keetiiti jechuudha gama biraatiin ta xumuraa jechuudha bultii azzawju wazzawjaa san ibaadaas jennee fudhachuu dandeenya itti gaafatamummaa jennee fudhachuu dandeenya garuu duniyaa qofaa miti jechuudha ibaadaanis maali akkuma hadiisa hedduu keessa jirutti bultiin mataan siidhaa ibaada jennee murree jala sararree kaa'uu dandeenya kanaaf deebitee si deebisa jeetiin yaada jaarsi jaaraa jechuudha jaartiin jaartuu jechuudha kun ammoo jaarma'e jechuudha. Maashaallah.